Nagaa isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii ashamaa arga fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessanii baga nagaa qabaatanii eegamtanii yeroo kana geessanii viidiyoo kana laa'ikii godhaa ijoollee baay'ee bira akka ga'u isiniin jedha akkasuma immoo koomentii jalatti irree yaada baay'ee gaaffii baay'ee kan na gaafattan lakkoofsa koo akkasuma lakkoofsa imbaasii kan na gaafachaa jirtan ijoollee keenya yeroo baay'ee nan maxxansaa garuu arguu hin dandeenye isinii. Kanaaf har'ammoo isiniif maxxansuun dhufe jechaadha. Isa dhumaa isiniif maxxansa. Viidiyoo kana gubbaarratti qabadhaan isiniin jedha lakkoofsa imbaasii hundumarrayyuu isiniifan dubbadhaa hunda isaa irrayyuu isinii hin galu yoo ta'e keessan koottatiin na dubbisa lakkoofsa kiyyas isinii dubbadhaa jechaadha. Yoo isinii hin galle ta'e akkasuma gareen illee hin jira garee sana keessatti galuu yoo barbaadan illee lakkoofsa bilbila kiyyaa yeroo baay'ee nan dubbadha jechaadha. Ammallee lakkoofsa bilbila kiyyaa dursee isiniif dubbadhaa itti aansuudhaan immoo lakkoofsa imbaasii Beeruutiin keessa jiru isiniif dubbadha. Yeroo ammaa kana kallattii hundumaan akka ijoolleen galmaa'anii gara biyyaa galuu danda'an jechaadha kan wanti kun dubbatame. Beeksifni kun kan ba'e jechaadha biiroo gubbaarraa kan ba'e akkasuma ijoollee baay'een illee biiroo keessa jiru deemmi nama hin jalqabamne isiniin jedha. Kanaaf lakkoofsa bilbila kiyyaa iimoo kiyya yoo barbaadan lakkoofsa Itoophiyaati 25 19 23 11 26 34 25 19 23 11 26 isa kanaan iimoodhaan na dubbisuu dandeessu. Lakkoofsa imbaasiis immoo isiniifan kenna obboloota kiyyaa adaraa keessan viidiyoo gubbaarratti gadi qabaatii bakka lakkoofsa dubbadhe kana irra deddeebi'aatii qabadhaa seefii godhadhaatii koottaa. Innaa akkasii isiniin jedha. Seefii godhachuu wallaaltu ta'uu yeroo baay'ee lakkoofsa imbaasii dheengaddas kanan jedhe lakkoofsa imbaasii na gaafattan okee jedhee isiniif maxxanse garuu isin immoo qabattanii dhufuu hin dandeenye. Yeroo ammaa kana adaraa keessan qabadhaatii keessan na dubbisa warroonni keessan na dubbisuu barbaadan akkasuma ijoolleen Joordaan illee jirtan lakkoofsa kan barbaadan isan dursa dubbadde sana isa qabadhaatii iimoodhaan koottaa na dubbisaa jechaadha. Lakkoofsa Itoophiyaa fayyadama jechaadhaan. Akkasii isiniin jedha namoonni achi Joordaan keessa na dubbisuu barbaadan hin jirtu waan ta'eef waan na dubbisuu barbaadaniif egaa keessumaan fixannaa akkasii isiniin jedha warroonni yaasii amma yeroo kanatti galamaa isiniin jenne lakkoofsa imbaasitti isinii darbaa adaraa keessan qalbiidhaan qabadhaa isiniin jedha yeroo kanatti itti fayyadamtanii akkasiin galamooftanii jechuun barbaada gara lakkoofsatti isinii darba. Lakkoofsi Beeruutii kan imbaasii jechaadha. Seeraan qayyabadhaa, seeraan qabadhaa adaraa keessanii obboloota kiyyaa. Ida'uu 96 13 87 10 89. Lammaffaan immoo ida'uu 96 13 73 54 51. Sadaffaa gubbaarratti ammas ida'uu 96 81 18 dhiifama 18 16 30 79 8. Irran isinii deebi'aa qalbiidhaan qayyabadhaa obboloota kiyyaa. Ida'uu 96 13 87 10 89. Ammas kan lammaffaa ida'uu 96 13 73 54 51. Ammallee kan sadaffaa 96 18 81 63 duwwaa 7 98. Isa kanaan maal gootu siitan seefii godhadhaatii isaan booda maqaa keessan amma akaakayyuu keessanitti achi gubbaarratti barreessitu. Akkasuma immoo erga maqaa amma akaakayyuu keessanitti barreessitanii safara jirtanis iddoo jirtan warri beektan irratti barreessitu jechaadha. Sadaffaa gubbaarratti immoo paaspoortii yoo qabaattan paaspoortii keessan irratti barreessitu. Akkasuma immoo gaaffii tokko Amaariffaan illee kan gaafatantu jira ijoollee jechaadha. Ala hojjetta yookaan kontiraata hojjetta moo
yookiin mana kontiraataati moo ala hojjetta kan jedhan jechaadha. Isas immoo gaaffisa isin deebisa barreessa jechaadha. Alan hojjedhaa paaspoortii hin qabu akkasii yoo jettan isas barreessitaniituma keessu jechaadha. Afaan dandeessan afaan Oromoo dandeessu haadha warra afaan Oromoo dhaggeetu na dhaggeeffachaa jira. Barreessitanii too eenyu jettu isaan booda isaan arramaa lama yoo isinii arrame ilaalanii jiru. Isin garuu irratti hin dawwalina hin cannaqamina. Lakkoofsa kiyya dursa isinii kaa'e sanaan keessa na dubbisuu dandeessu. Imoo kiyya jechaadha. Yoo na dubbistan maal seetan waa isiniin galle irreechiin na gaafattu. Akkasuma immoo gareen hidhamee jira. Garee sana gubbaarratti illee isin dabalaa jechaadha. Waan odeeffannoo tokko tokko argachuu dandeessu safara sana iddoo sana jechaadha. Obboloota kiyya hadaraa yeroo keessanitti fayyadamaa isiniin jedha. Akka carraa ta'ee yoo nuuf banamee gara biyya keenya galuu waan dandeenyuuf galmaa'uun hin barbaachisaa. Keessattuu yeroo ammaa kana keessatti jechaadha haalli nageenyaa isaanii itti fufee jira. Namoonni naannoo sana jirtan baay'ee ulfaataa akka ta'e hin beektu hin dhageessu hin argitu jechaadha. Guyyaa har'aa kaleessa galgala halkan muluu wanti ta'aa jiru ammoo viidiyoo waraabeen ture asirratti isiniif feene malee akka inni haaru jechaadha rukutaa bulan. Kanaafiyyuu nagaan yoo bu'ee itti fuftanii hojjetachuu dandeessu. Nagaan hin buune taanaan immoo yeroo qabnu kanatti yeroo imbaasiin ajaja baasee mootummaan nuuf baasee kanatti fayyadamnee warrannee galla jechaadha. Akkasuma BBC Ameerikaa kan jedhu gubbaarratti yeroo dhaggeeffadhe kaleessa galgalaa lammiilee Itoophiyaa biyya Libaanoon keessa jiran akka isaan hin miidhamne yookaaniif immoo akka gara biyyaa galaniifirree waan akkasii warri mirga namaa eegan dubbachaa jiru argeen ture jechaadha. Kanaafuu waan akkanaatu jira birrannaa fi sodaannaa hin qabaatina isiniin jechuun barbaada. Sababiin isaa yeroo nu akkasitti sagalee walii taanu afaan qabnu gaafa sagalee walii taanu warroonni afaan kana jijjiiranii itti fayyadamanii addunyaa kana hunda walgaa jechaadha. Gaafa namni tokko sagalee namaa ta'e ba'anii addunyaa hunda waliin gaaf sana immoo bakka gargaarsi furmaanni tokko argamuu danda'a. Warroonni koomentii jala deemtanii nama qeeqxanis nama arrabsitanis dhiisaa. Yeroo ammaa kun yeroo wal arrabsoo osoo hin taane yeroo lafa rakkootti wal gargaaruu danda'udha jechaadha. Ijoolleen Joordaan gubbaarra lakkoofsa koo na gaafattan lakkoofsa koo jalqaba dubbadhe sana suutaadhaatti qabadhaa koottaa lakkoofsi koo kana Itoophiyaati isiniin jedha. Hundumti keessanuu koottaa na dubbisaa waan irraa beeku tokko isiniif himaa. Ijoollee jirtan immoo garee sanatti sin dabala isiniin jedha. Achi nama narra caala beekurraa beekumsa argachuu waan dandeessaniif jechaadha. Waanan dhagahe irraa bakka amma tokko isiniifaan hima. Garuu immoo waan hin dhageenye irraa isiniin himu warroonni nama qeeqxan dhiifama wajjiyyaa obboloota kiyya walaa gargaaru isiniin jedha. Lafa rakkootii wal gargaaruudha malee wal arrabsuu ol kaasuu gadi buusuu miti yeroon ammaa jechuun barbaada. Waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa. Viidiyoo kana laayikiitti roobsaa laayikii keessan ijoollee baay'ee biraa ga'u. Akkasuma immoo sabiskiraayib godhaa. Maaliif seetan viidiyoon hojjedhu yeroo isinirra ga'a. Yeroo gaarii turtii gaarii bye bye.